أنا كيان أوسوان يكون أمت رمتي قولا بمي كيسا مالي قد أما وان يكون أسر تميدارت وفما أولي ديكا دينا برلين نغاها أرغا أولي أما أستلا كومنتي جالتي ما جدو جرانا فانا ماراتي نمي هدون اندوبسو مو تاسجل ديمتاني يجول تن تاسجل ديمتاني كومنتي دار رفسي تن جول شمر لي كديرال ستاف ساعتي اما كان رابا ربي كسودا دوا كيسان امي سودا وان تيامن تسودا ليسا كومنتي بدال لي مبرسنا نمني والمفتا والدبغر والدبيسوني مفاتيسون مالي وانجر اسمت لاله اسمت تمره براكانا جالفديلو سيكن دبت مرسالا بوان دغي فدا Usizo ya desfal lesun ka bamar janna sirtis rage fachu jira ustadonni ni fi jolle wan balle santak kan diba wonni jam dubbin gize khate namni gize wor dabe sobetille na mo waltas dubbi qabbane su mukoromale fakenya khana na ma wor dabe mele wan qabsoti mi adi wali himne jenne mor mo dubbi hu nasigale adi dubbanno ende dubbin di beddi namni nama wor dabe ra saw dirsigale nama wor dabe ni khijibetis qabe fakkeese akka bade godete qabbaneese nama wal taasisa asirratti waan nama wal bade haqa isaa waan wal irraa balleessan rabbiin beeka eenyu bira akka haqni jirus nuti murteessuu hin dandeenyu rabbiin beeka reefu astelatti dubbatanii jira namni tokko akkatatti ibsatu kana rakkoosaa kaan ammoo rakkoosaa akkatatti ibsanne waan hin beekneef miidhamaa fakkaata siigale dubbiin abbaan bireen jirre hiyyee jaan kanaafuu ani akkasi mataa hiyyaatti dubbiin tun irratti itti baanatti hin fakkaatu waan nama wal dhabe sobanii nama wal taasisan malee irratti itti baaniti I think irratti itti baajateeti waa tokko maybe akkasi fakkaatetti akka anan fakkaatu garuu ijoollee linkii jiranii jaa tanaafu nama wal dhabe waan wal dhaban irratti namni wal jaalate wal lol abbaa fedhe haa ta'u namni wal ajjeesee walii araaramaame obboleessi keenya kunii fi obboleettiin teenya wal jaalatanii wajji jiraachuu turan arraas wal lolan boruus deebi'anii ammoo wal tahan yo arna irra jiddiba dibne mal dubbanne jenne yo hagama tokko gorre yo hagama kanis gorre boru isaan deebi'anii wal ta'an nutumatu tisablat yo garuu arra hijibne beekaa irra jiddibne qaqqabne isaan boru walit deebi'an boru confidence itti qabnaa jechuudha siigale kanaafuu nama wal dhabe ibiddattinne nu bishaan itti neenee wal taasifnaa ijoollee teenya wal dhabe haqa isaanii rabbiitu beekaa dubbii rabbaan bireen jirres hiyyeeti obboleettiin teenya taanis hin jirtuumi inshallah qabbaneesanii akka ulamaan jettutti xisaabbitu jaarsaa jaartii tahee jaalallee tahee namni wal hin lolle namni wal hin miine hin jiru namni waluu garaafata haizaa ammaa sun jiru tana keessatti biyya Itoophiyaan lammii meeqaan dhumu jira billaa alaykum tanaan isin hin jaalladhu. Akkasi kiyyaa kiyyuma dhiifama guddaa yoo xiqqaate daqiiqaa 30 ol jechuun hanga yeroo osoo hin dubbanne nu caqasuutti big respect ulfaadhu galatoomi yaadni farsoon kan akka yaadaatti sitti qabu yoo jiraate jedhe dabarfachuu dandeessa irratti kiyyaa. Ayyee jaalfadhiloon illee akkasumas ziizoon maameen hundumti keessanii warri kana dura turtanis galatooma. Ana ammas ta'u jechuudha ammas ta'u maameenis yaa isheen amma siniin haasofti jedheetiin yaabdadha. Qarshiin irraa qaba jettee qarshiin irraa qabdu sana ragaa waliin dhiyeeffattu qarshii sana nan kaffalaafan. Sigale qarshiin irraa qaba jettee dubbatti gaafa meera amma fakkeenyaaf obboleettiin keenya Amiraa maameen beektaati. Anis isheenis mana Amiraa turre hin beektaa. Sigale gaafa qarshiin biraa qabaa fideenii kana godhee sana godhee ogaa jettee maraattu gaafa namoonni itti dhiyaatanu namoonni waa'ee kiyyaaf waa'ee ishee beekanu deemanii qarshii meeqa biraa qabdaa kan maaliitii maal gootee fi Suudaaniidhaan fiduun hangam akka ta'e maal akka ta'e hin beektaa ani immoo waan an ta'eef jiru kan sanaa olii ta'eef hin jira Sigale siif kafalleedhanii ogaa gaafatanii hin barbaadu birriyaan isaan barbaadaa jetti. Sigale har'a yoo xiqqaate ji'a torba ji'a 8 booddee isaa baatee dhufteeti isin kana dubbattu kana dura eessa turte maaliif ergama wayi qabdi baay'ee warri ergaa kana keessa jirtan isinii tasaakee jira galatooma. Qarshii immoo hammas ta'u qarshii narraa qabdu kana haayimattu nan kaffalaaf rakkoo qabu. Waan biraa immoo hin dubbadhu. Sanamni mucayyoota akkana godhee jaalala akkana ishee godhee akkana godhee ani dubartii miti ilma dhiiraati. Osoon dubbadhee
dubbii kana hundaa sitti garagalchuu nan danda'a. Warra har'asii waliin dhaabbatee as dhaabbatee ol na garagalchee gadi na garagalchee na qaaneessuu yaadu kana intini saalfachiisuu nan danda'a. Ragaa waliin, viidiyoo waliin, suuraa waliin jechuudha. Maaf eenyuun osoo wanta sana fidee yookaan maame keessodhaan siin dubbachuu nan danda'a. Faadiloo steejii zooboosis namoota baay'ee kanan dura gidduu keenya galanii nuun dubbatanii jiru. Gaafa namoonni dhufanii naan dubbatan yaa obboleessa kiyya dubbiin akkasii miti akkasii jireenya akkanaa jiraadhu jettee natti murteessita. Lakkisitti murteessuudhaan obboleessa qaba jedhee harka keessaa fudhatanii ba'u. Si galee har'aa kan akkasii godhaa jiru ergama sana immoo akka feetetti haa fudhattu. Namni immoo dhugaa jiru kan beeku hinuma beeka. Kunoo Amiraan si jala jirti. Amiraan nama guddaadhaa hin beektaani. Anis iseenis Amiraa bira turre. Amiraa galchitee gaafachuu dandeessa. Eenyu miidhamaa akka ta'e eenyu akka miidhe jechuudha. Si galee waan biraa immoo maaf si dhiiftee yookaan immoo maaf dhalaa biraa jaallattee si dhiiftee waan jedhu akkasii miti hin dubbadhu. Yoo hin dubbadde isiidhuma saalfachiisa waan ta'eef jechuudhaaf. Si galee. Kiyya dhugaadha. Namoonni kaanis akka dhageessan nuti jechuudha. Koomentii cufeen jira. Wanti koomentii cufeef freedom of expression namni yaada isaa akka ibsatu dhiibbaa irratti gochuudhaaf yookaan dikteetara ta'uuf osoo hin taane ilmi namaa keenya kuni uumama garaagaraa qabna. Nama 3,000 asirra jiru miti. Namni 3 asirra jiru kun ilaalcha garaagaraa qabna. Yaada garaagaraa qabna. Waan Ziizoon jedhu Jaalfadiloo mormuu danda'a. Waan Kiyyaan jedhu ani mormuu danda'a. Ilma namaati. Kana wanti bineensa irraa adda nu godhu mirga qabdu. Garuu jechoonni isin jettan sun yaada sirratti ibsachuuf deemu. Ilma namaati waan ta'anidha. Miira keessa nu galchee yaada keenya akka tartiibaan ibsan nu gochuu waan danda'uudhaaf hin cufe malee mirga keessan ni miidha akkasitti kuwanuuf qabaata. Dabalata irratti wanti jechuu barbaadu. Kiyyaas ta'e obboleettiin keenya nuuf ilmaan Oromooti. Obboleewwan keenya. Yeroo isiin boossu Kiyyaan yeroo caffaru yookaan yeroo inni utaalu yeroo inni gammadu nu namatti gammadu miti. Maaliif isiidhaa achi boossu Kiyyaan asii kolfuun haqa miti. Gara Rabbiitiinis gara ilma namaatiinis yoo ta'e akka namummaatti humaanitti jechuudha. Dabalata irratti ammoo isiin wanti itti dhagahamee isii gaddisiisee akka dhukkubsi cabsee miidiyaa irra baase sun sababa wayii qabaachuu danda'a. Kana kan beeku siif Rabbii qofa. Kiyyaan dhugumatti obboleettiin keenya kun waan kompileen isa goote yookaan komii dhiyeeffattee miidiyaa irratti baatee dubbatte kana maallaqa irraa qabaa yoo jette maallaqa ishee kana deebisee fi jaalalti immoo hiree Rabbiiti. Har'a Ziizoo Boozii fi mucaan Kaamilaa jedhamtu yookaan Jabiilaa jedhamtu jaalalaan waliin dabarsanii guyyaa inni barbaadu dhiise yookaan jaalalli ishee onnee isaa keessaa ba'e hiree biraa deemee filachuuni. Kun mirga dimookiraasiidhas. Addunyaa seera kamuu keessatti ilmooyyuu waliin argatee jechuudha. Kudhan waliin dhalee waliin argatee gaafa guyyaan bishaan midhaan isaanii adda baatee dhiisee deemuun kun waan adda ta'e biig diilii miti. Waan akkasirraa dubbannu ishuu goonuu miti dhimma namoota dhuunfaati. Maallaqni immoo yoo tarii inni fuudheera ta'ee jedhe maallaqa sii kana har'a ta'uu baatu boru ta'uu baatu guyyaa isaaf godhuu danda'utti yeroo ariitii keessa qabu keessatti obboleettii keenya kanaaf deebisee kabajuma bifa qabuun karaa nagaya qabuun siifillee carraa gaarii naafillee carraa gaarii jedhee karaa kabaja qabuun yoo deeme nuuf gammachuu osoo waliin tolan nuti tola osoo waliin jiraatanii adda ba'uu namarraa kan gammadu seetana qofa waan ta'eedhaaf jechuudha. Garuu nuti kun wanti gochuu qabnu dhimma namoota dhuunfaa ishuu goone isa dubbate qofa dhageenye ani kun adda yoon gadi dhufee mucaan Jamiilaa jedhamtu yookaan Caaltuu jedhamtu akkasana goote anarratti dhiira biraa galchitee jaalatte akkas jedhee yoon dhufee jedhee miidiyaa kanarra bahee jedhe Madoo Sabboonaa Aljaziiraa Sabboonaa leenca keenyatti sirba nama gaariidha akkana akkasii jedhanii intaluu mataa gadi saqqanii achitti tumuu achitti maal ta'uu aadaa akkasii sana hir'isuu qabna. Dhimminan irraa dubbachuu dhufes isaan walitti araarsaa yookaan adda baasaa osoo hin taane akkuma hawaasummaattu waan tokko evidansii osoo hin qabaanne ragaa osoo hin qabaanne sila isin Rabbiidhamoo maalitti beektanii xiqqitii jiru dhugaa jirtu haqa jirtu eessarraa beektaniiti. Sababuma nama tokkorraa jibbiinsa yookaan ammoo ilaalchuma isaa jibbitaniif jecha uuma tokko namni ba'eef dubbataan hundi sirrii miti. Akkas taanaan bara biyyaa yeroo miidiyaa irra ol bahee jedhu ani biyya keenyaaf akkana goonee misooma goonee maal goonee biqiltuu dhaabaa gara siinni biqiltuu dhaabee kaameraan qaba gara naan mulma namaa lubbuun buqqifama jechuudha. Biqiltuudha lubbuu ilma namaa caala. Addunyaan kuni ilmi namaa waanuma dubbate hundatti amantanii deemtu yoo taate hallayyaa irra fiigaa jirtu yookaan karaa daljeessaa irra jirtu jechuudha. Nama isiin sammuu qabdu suuta jedha tasgabbaa'a akka namaatti jalqabuma irratti miidiyaa irratti ba'anii rakkoo ofii ibsachuun furmaata argachuu osoo hin taane furmaata ofii of jalaa balleessu. Akka jettu warri Jimmaa barcuma irraa kufuun hangafte of agarsiisuudha jedhu. Barcumni teessoo sadii warri Jimmaa kun ni beektoo ta'e teessoo jalqabumayyuu dogoggora badaan erga bahee hoo dogoggora kana dogoggoraan furuu osoo hin taane suutuma jedhanii karaa keessaatiin dhufanii wal barsiisuu wal hubachiisuu rakkoon ganda jirtu ilaalanii yaada Ziizoo wanti asirratti faallessuu danda'ee fi dhugaadha yaadni isaa osoo dhimmi salphatee hawaasni keenya yeroo amma nu laayibii yeroo seenirraa kaanee ilaa ammaatti namoonni baay'een ajjeefamaa jiru biyya keenya keessatti namoonni baay'een hidhaan dararamaa jiru namoota baay'ee irratti manni gubataa jira kana wallaalleetiin miti akka Oromootti akka sabaatti rakkoo baay'een nu keessa jirti. Rakkoolee sanarraa ajandaa goonee osoo dubbanne gaariidha waan jedhamuuf jedhee Ziizoon dubbiinuu gabaabsaa kan jechaa jiru. Ani ammoo
dhimma zikiyyaa fi dhimma roozaa qofa irratti dubbachuuf miti laayivii kana kan hin seene jalqabumayyuu yoo ta'e namoota fakkaatota isaaniitiif gaafa garii qaama qullaa wal baasanii wal fiiskisu. Ziizoo Boosatama fakkeenyaaf Ameerikaa jirta. Jaalfadloon Englandii jira. Kiyyaan Dubayii jira. Biyyoota Awurooppaa kana keessatti Oromoo waliin miidhuu dhuguma. Oromoo waliin baddalu wal miidhaa bar. Kan jaalate wal miidha wal gana walirraa nyaataa bar. Miidiyaa irratti waliin baasan miidiyaa irratti itti fufi Jaalfadloo. Miidiyaa irratti waliin baasan. Biyyoota Arabaa kana qofa keessatti inni Haayilaandiin kaarotiin maaliin gariin qullaa dhaabee iskiriinii waraabaa jechuudha. Uleen tumaa ilmoo namaa akka sileebii durii akka garba duriitti jechuudha. Wantoota giraafik koontantii baay'ee nama saalfachiisu baay'ee argaa turre jechuudha marti keenya jechuudha. Akka hawaasaatti waan boquu nu cabsu jechuudha. Wanti kun maaliif biyyoota Arabaa keessatti baratame? Maaliif biyyoota Arabaa qofa keessatti ta'e? Waa biraa dhiisi. Maal biyya keenya keessatti jarana uummanni qulqulluu ta'e baalaguma meeqa argaa jirra? Ganii kan mana isii waggaa meeqa xaartee ijaarratte mana guutuu mana konkolaataa irraa fudhatee kee mormee baqatu meeqatu jira? Dubarri immoo maallaqa isaa kan gantee fudhatee badee dhiira biraa wajjin jiraatu meeqatu jira? Rakkooleen kana cacaalan baay'een dhimmoota ishuu xixiqqoo namoonni dhuunfaa qaban kana paablikii goonee irraa dubbachuuf irratti wal jeequuf wal fixuun kun aadaa akkasii keessaa akka hawaasaatti ba'uu qabna. Dhimmoota dhuunfaa nama lamaa isaanumaaf adiibsinu. Tariitii rakkoo yoo jiraate akka jaarsaatti akka manguddootti furmaatatti kaa'aa yoo deemame gaariidha. Aadaa akkasii ajandaa akkasii wal goonee kaan isaa 24 miidiyuma kana callisnee waan distarbi nama godhuun guutuun gaarii miti. Har'a yoo tiktookii seentanii sa'a 24 amma tiktookii kana jala soo seentanii viidiyoon argitan hundi kiyya rooza akkas godhe sagalee bakka biraatti waraabame isoo qaba yaa. Uummanni keenya waan akkasii keessaa ba'uu qaba. Yaada jedhu kaaseetiin malee dhimma isaan qofa irratti dubbachuuf miti kana eegale. Yaada dabalataa kan qabdan itti fufuu dandeessu. Namoonni biroos yoo yaada kan dabalatan jiraate akka hawaasaatti jechuudha. Waan furmaata qabu malee dhimmoota obboleewwan keenya kana qofa irratti akka dibbeenti taatanii dubbanne jechuu barbaadeetti. Okay, komentii bana ayyee. Wanti an dubbadhu kiyyaatan barbaadu. Iyyaara fi roozaa osoo hin taane akka hawaasummaatti rakkoo biyya Arabaa keessa nuti qabnu keessattuu shamarran keenya qaban dhiira gabbaruu eegalanii jiran. Dur kan nuti itti beeknu dhiiratu warra gaafatee gabbara geessee mahriisii kaffalee mana jaarratee akireeffatee fuudhu. Reefuun tana xiqqoo dura irraa haasofnee turre waan kana garuutu amma biyya Arabaa keessatti cheenji taatee addunyaan jijjiiramtee shamarraniitu dhiira akkasii kaashkaashaa jira sii galee. Dhugaa dubbachuuf akka hawaasummaa rakkoo nuti qabnu. Kanaafuu harki abbaan mukaa hin ajaa'u Oromoon gizee maakmaaktu. Ofii keessanii akka feetan taatanii obboleeyyan keenya kabajaa keessan lafa keessanii shamarran keenya. Ofii keessanii maallaqa keessan akka barbaadanii namarra faffacaaftanii gaafa wal dhabdan ammoo gaafa waa taatan birrii tiyyana nyaate maal na godhe dhachina qabaa tanaat deemu jira biyya Arabaa keessa. Maaliif jennaan gizee duraa waan kee qabachuu, gizee duraa nama hojii deemtu hubachuu, gizee duraa waan godhu jirtu tana beeku. Nama jaalattu tokko dura biraa fi aalii isaatis bari isa qofa odoo hin taane. Inni kun eessa obboleessa qabaa, fira qabaa, adeera qabaa bari wal bariin bultii ijaarrachuu deemtaate akka yaada feetiitti. Eega beekee ammoo waan barbaadan inni sheeks wajjin haru yoo ati sumuunii baafte inni birrii baasuu danda'uudha qaba. Maaliif jennaan shari'aa irrattis dirqama nurra godhe intala duraa nyaata dhugaatii fi uffata si abbaa manaa tutti yaada malee haati manaatti yaada. Kun bakka hunda dalaguu danda'u qaba. Biyya Arabaa dalagaan hin jirtu maal jeemiila olirra kaayee ol dalagaa kachiisu ofiif sanabi malee gabbahee akka barbaadetti biyya Arabaa fi Itoophiyaa keessatti hojjetachuu danda'an miniiraa. Kanaafuu isinis jamaan baatee nuti islaan birrii harkan nettanii gaafa dhuftanii irra galleetanii akka barbaadanii wajji nyaatanii arrabaa fi ilkee wal gaafa wal loltan birrii tiyya fidii birrii tiyya nyaatee kalanfaatii kun anna biratti. Ziizoo boositti fufi. Jaalfatiile yaada bareeda kaase garuu san hundumaa amma kiyyuulleen an akka kiyyaatitti wanni gara furmaatatti osoo deemne naa wayyaa. Dubbii dheeressuulleen hin barbaachisu because Muhammad Albiin Aljazeeraalleen hirriiba dhabdee taa'aa jirta warri kunilleen jaalfatiilleen akkasii kiyyuulleen akkasii garuu kiyyuun dhugaa jirtu tokko dhugaa haa taatu kijiba haa taatu waan isa bira jirtu waan na ilaallata yoo dubbatee jira amma geettaa gara fixaa gara dubbiitti deemu jirra maammee kiyya amma inni ifirraa fixee jira ifirraa buusee jira. Ana yoo si mallaqa si biraa qabaadha jettu taate
maqaana xureessu osoo hin taane maqaana balleessu osoo hin taane seera jiraati nama naa himattu jechaa jirra. Amma ati maali kana een kaffalaa fi jechaa jiroo si na biraa qabaatte haa ta'u garuu mucattiin himattumee si numattu waan kana odeessaa jirra malee mucattii himimmaan si agarre sirriidha boo'ichi ilmaan intala dubartii hedduu garaa nu nyaata ka dhiiraa caala dhiira wanni jabaan hin boochisu garuu dubartiin uma boottee garuu wanni si boochisellee dhugaa qabaachuu dandeetti dhugaa san irraa argachuufi isi amma argachuun isi yoo ol seensifanne maal jetta maammiyatiin Ijirti isin because isi rayaada dhageenye jirra isa rayaada dhageenye jirra isi ol naqanne maal jetta Anjalaa Gabbua jaalfadiinoo naa ta'u isin hayyee ergaa jaalfadilo sila bari waan kana isinitti dubbachaan ture jedhe dhimma isaan lamaanii jechuudha isinis yaada sii ibsatte kiyyaanis yaada isaa ibsatte yaada isin qabdu gaafis isin qabdu Oromoon nagahee jira beekte irra guddeessi namaa jechuudha nis dhagahee jira laayivii sanarran ture waan ta'eedhaaf jechuudha isinii galee already jarri waan himachuu qaban himatanii jiru kan kanarraa hafte ammoo wantoota keessoodhaan dubbatamanis akka jirtu quba qabaadha jechuu barbaada hayyee jaalfadiloo gaafii qabdira garaana nyaachuun qiyyaarreef joo jira birriin biraa qaba jettee birrii san ragaa wajjin ragaa yoo na fiddeniin kafalaaf jechaa jira garuutu I think akkana fakkaatu wanni na mul'atu maybe obboleettiin teenyatu yeroo inni hojii hin qabnetti bakka adda addaatti birrii baasuu dandeessi kanumatti jiraachuuf sii galee kana faa isaabbachuu dandeessi kana ammoo ragaa as baasuu dandeessu kunis akkanaa ilaalamuu barbaada sii galee dhugaan dhugaadha. Fakkeenyaaf yoo birrii akkanatti itti kennitee ragaan jiraate okay kana abaluu guyyaan akka inni tesi bira jira jaan garuutu ammoo birrii yeroo kaan jireenya ofiitti jiraate yookaan yeroo inni hojii hin qabnetti yookaan rakkoo keessa inni jirutti wajjin isiin babaaftu maal gootu kun kan namni biran jirre ragaa isaa biddii kunillee akkanaa ilaalamuu fardadde. hayyee inshallah waan jiru kaa kana laali ziizu dubbachaa jiru sagaleen kiyya nagama miti dubbadhu ka'e maal jettame hayyee dubbadhu Kiyyaa jaalfadiloon asirratti dhugaa jettee namni wal jaallatu tokko gaafa waan tokko waliif ta'u ragaa dhaabbatee waa waliif hin kennus dhugaa keeti kun si galee namni nama fakkeenyaaf akka manaatti yookaan akka jaalalleetti wajjin jiraatu miti hiriyaadhuma kee korkaayyoo gaafa wanta tokko fudhattu ragaa dhaabdeen fudhattu si galee isiin kan jettu asirratti amma warra koomentaatarii yookaan warra viidiyoo gadhiisotiyyee dubbii kana abbaa baasee gadhiisaa jira malee isiin qarshii itti kennee harkaa qaba yookaan immoo qarshiin harkaa fudhatee na nyaata hin jenne kan jette Suudaan irraa fidee na dhiiseedha. Sigalee qarshiin sun immoo kan maaliiti kan waggaa Suudaan irraa dhufu piroosesiitti ba'edha. Tole? Okay, wajjii isin baaftee jechuudha. Bas kan waggaa Suudaan irraa dhufe piroosesii ba'edha. Kun immoo qarshii waan xiqqishuusiti. Sigalee hin dubbadhu malee Hisaabbadhu jedhiini kiyyaa waan gootu sitti hisaabbadhu jedhiini yoo wanni sun 1,000 ta'e fakkeenyaaf 2,000 godhii fi yoo hin qabaanne nus si gargaaraa kaffaliif taasise dubbinu. Way yaada kee na fitachiise si galee ani waggaan achi dhufu maaliif achitti viizaa baafachuun yookaan immoo wantoota adda addaa xumurachuun asii irra caalaa hin qallale si galee asii hojjetee namni si erguudhaaf. Angaafa achi gaafa biyya Sudaan irraa gara biyya kanaa dhufu birrii isiin baaftee sana ol fuudhee dhufeeti kanan itti kenne. Si gala miti na dhageessa miti doolaara baadhee dhufee jechuudha. Sigalee waa rakkadhee wa'ii yookaan immoo waan nyaadhu waan dhugu dalagaa dhabee miti kan isheen na fidde jechuudha. Tap godhaa ijoollee tap godhaa. Indoomi wanni beekuu qabdu asitti kan dalagaa dhabee rakkachaa ture yookaan immoo yaani ogummaa qabduun biyya tokko keessatti haaraa taatee wanta tokko hojjechuun in ulfaata sigalee. Kanaaf rakkataa wa'ii hin finne na ofumaashiitti viizaa si hojjedha jettee hojjettee fiddee birrii sana waliif fideetti kenne itti fayyadamaa turte. Wanni ani fishii waliin dubbanne gaafa biyya kana dhufu wanni an arge waan addaadha si galee anaaf ishiin nama miidiyaa irratti wal bareera gaafa biyya kana dhufu mucayyoon nama anaa waliin miti ilma Oromoo tokkoofu tamanya'u miti sitti himaa jechuudha dhugaa jiru dubbachuudhaaf maaliif emooshin ta'e waan tokko dubbachuun barbaadu garuu wanni isiin na biraa qabdu tokkollee hin jiru indoom anatu irraa qaba
barbaachisaa yoo ta'e dubbachuun danda'a. Gara keessaatiin finna jedhaaru yoo gara keessaatiin fixuun ulfaate miidiyaa mataa kiyyaan qabaa ba'ee tokko tokkoon nan dubbadha waa'isii. Sana booda eenyu akka balleessaa ta'e hunduu hin hubata rakkoon qabus. Kalas bakka waan ati qabdu kana kiyyaa akkuma amma qabaa jirtu siigalee qabii namni tokko siigalee nama badaa tokko gaarii isaallee hin dhaban jedhan. Isinis waan amma hin jirreef waan waliin qabdan ka'atii si waliin beetu hawaasni hin beekne namni. Dhuunfaadhumatti jechuudha karaa keessaa waan jiru himatanii ilaali. Wanti kana jedheef Ziizoo jaalfadhiloo kiyya dhiifama dubbii afaanitti si qabee wanti sira Ziizoon asumarratti waa hunda xumuraa jennaan lakki asirratti miti ta'uu hin qabu wanti jedheefii fi dhugaadha. Dhimmoota laalamma fakkeenyaaf kiyyaa dhumti waan silaa dubbachuuf jedhu kan hin keessatti qabadhee jiru jira jechaa jira siigalaa jira miti. Isii kasii kana manguddoon bakka jirtutti taa'amee jechuun namoonni gurguddaan balballi cufamtee bakka namni xixiqqaan dubbii ol jala fuudhu akka bakka hin jiraannetti namoonni bishaan liqimsan gorora liqimsan guutuma jedhanii taa'amee ilaa isii kana ani qabxii irraa argachuu qaba. Bakki kun namiitee jirti na rakkiftee jirti mucoo kana wajjin akka hin jiraanne na gootee jirti siigalaa jira miti qalbii dargaggeessaati. Yoo tarii illee jirmo jiru osoo jiraatu qalbii waa yaadde jechuun kaalaalin muddatte waan ta'eedhaaf jechuudha. Yoo jiraattee jettee hiqa jirtu waan jirtu kana taa'ee namoota gurguddoo biratti dubbatee isinis lakkii mucaa kiyyaa kana maallaqni na caala maallaqni akkasuma godhe caala jaalaluma isaatu onnee kiyya keessa jira. Laali woman ani jechuudha mucaa kana onnee keessaan isa qaba. Lama miira keessan gala jirti baraa godaati. Miira keessa kanatu na keessa jirti waan ta'eedhaaf jaalala isaa kana na bararte yoo jettu ta'e obboleettii keenya siin. Roodaanis obboleettii keenya kiyyaanis obboleessa keenya. Kanaaf haala jechuun suutuma jedhanii dubbatanii waan farataaf wayiitti adeemu waan ta'eedhaaf kana keessaa na godhanu jedheeti. Wanti sila Ziizoo afaanitti qabee jedheeti. Kanaaf hunda miidiyaa irratti kaaftee dubbatu. Walumaa galatti hawaasni keenya wanti barachuu qabu dhimmoota dhuunfaasaa karaa keessaa wantoota raawwatachuu qabu. Karuma keessatti malee publikiin kun gaarii miti bu'aan fidu hin jiru. Moor garaa walitti jabeessa malee. Ijoolleen kun yoo jaalala ati xiqqoollee haa taatu amma dura waliif qabaatan yeroo miidiyaa irratti maqaan isaanii akkas bahu gonkumaa nama garaa walitti jabaatee walitti araaramuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Maaliif miidiyaan gaarii xiqqoo osoo karaa keessaa godhamne gaariidha. Waan jedhamu ergaa dabarsuudhumaaf nan akkas jedhee jaalfadhiloo kiyya. Galatoomii waan beekiyyaa akkasii dubbiin heddummaatti harreetti anjatti Oromoo wayituma faktu. Maamee dhaga'i. Baay'ee dubbachuu barbaadu tokko jira. Ilaa dhugaa rabbii. Baay'ee. Silalli akka jira miti akka ilma dhiiraa tokkooti saalfadhee waan kana yoonkee dubbadhe namni maal naan jedhaa. Bakka maaliis immoo uummata kana biratti qabaadha kan jedhu waan baay'ee na saalfachiiseenaan hamma yoonaa feesbuukiidhaan yuutuubiidhaan waan fedhameen yeroo irratti dalagamu inuma dhoobsee jira. Barbaachisaa taanaan immoo isii fidaa galchaatii waan isin goote tokko maafan akka ishee dhiise maafan akka ishee gane eenyu badii akka qabu maal irratti